Naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa bakkeewwan adda addaa sossoo'uu ibsanii garuu ajjechaa dhiyeenya naannoo Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti raawwatame keessaa harka hin qabne jechuudhaan waakkataniiti jiran. Mallaqni akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa irratti argamuu fi baankota dhuunfaa irratti argamu maqaa hooggansa naannichaatiin jiru akka hin sochoones murtee dhaddachaa irratti darbee jira. Bara baajataa 2017tti galii bara dabree dachaan caaluu tanimtu hooggantuun dhaabbata Itiyoo Telekoom Aadde Fireewoot Taammiruu maallaqni teelee birrii qofaan daddabarfamu qarshii tiriliyoona 4.9 olii. Baankiiwwan biyya alaa gara Itoophiyaatti akka seenaniif murtaa'uu wal qabatee humnoonni baankii biyya keessaa akka cimanii fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa, Awaash Intarnaashinaal Baankii fi Oromiyaa Intarnaashinaal Baankii walitti makuuf akka karoorfamee jiru ifoomee jira. Itoophiyaatti yaadni namoota dhuunfaatii qabee hamma gareen ijaaramanii hatuutti gahee qaamolee mootummaa amanamoodha jedhamaniin jalqabee malaammaltummaaf saaxileera. Naannoo Oromiyaa keessatti abbootiin seeraa naamusa ogummaa cabsanii fi itti gaafatamummaa itti kenname bahachuu didan 394 irratti murteen seeraa fudhatamu yaa'ii caffee Oromiyaa guyyoota 2f magaalaa Adaamaa gaggeeffamaa ture irratti ibsame. Waraanni Faannoo Amaaraa Oromiyaa keessa bakkeewwan adda addaa sossoo'uu ibsanii garuu ajjechaa dhiyeenya naannoo Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti raawwatame keessaa harka hin qabne jechuudhaan waakkataniiti jiran. Hidhattoonni Faannoo Amaaraa adoolessa 10 akka bara 2025 naannoo Oromiyaa Shawaa Lixaa aanaa noonnootti daa'ima ji'a 6 dabalatee lammiilee nagaa 16 ol ajjeesuun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee ajjechaa saniif kanneen biroo keessaas harka hin qabnu jechuudhaan waakkataniiti jiran. Oromiyaa godina Shawaa Dhiyaa aanaa noonnoo ganda Qondaalaa keessatti gaafa adoolessa bultii 10 akka daa'ima ji'a 6 dabalatee lammiilee nagaa nama 16 ol hidhattoota Faannoo naannoo Amaaraa hidhattoota Faannoo naannoo Oromiyaa gama kibbaatiin seenanii ajjechaa san raawwachuu jiraattonnii fi ajajaan poolisii godina Shawaa Dhiyaa aanaa noonnoo miidiyaatti himuunis ni yaadatama. Dhimma kana ilaalchisee hoogganaan waraana Faannoo Amaaraa guyyaa irraa Addis Istaandaarditti akka himetti waraanni naamusaa fi sirna qabu qabna jechuudhaan himannaa hidhattoonni Faannoo haleellaa kana keessa harka qabu ja'ame san waakkateeti jira. Garuu hidhattoonni Faannoodha haleellaa namoota Amaaraa naannoo Oromiyaa jiraatan irra raawwatamu ittisuudhaaf gurmaa'uu kan sossoo'u ta'ullee mirkaneesseeti jira. Bara 2010 irraa jalqabee dhalattoonni Amaaraa naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Wallagga Shawaa Lixaatii fi naannolee adda addaa rakkoo cimaa keessa jiraachuu isaanii ibsuudhaan hooggansa Faannoo dabalatee dhalattoota Amaaraa irratti haleellaan uummata harka qalleeyyii ilaalcha siyaasaa hin qabne irratti raawwatamaa jiru itti fufuus ibsanitti jiran. Akka ibsa hoogganaa Faannoo yaada kana kennetti namoonni haleellaa uummata Amaaraa harka qalleeyyii irratti haleellaa kana raawwatan waraana Shanee ja'amee maqaan haa kennamuufi malee bilisa baaftuu uummata Oromoo jechuudhaan ispoonsara akka ta'uuf mootummaa Itoophiyaa ta'uu ibseeti jira. Akkasumallee aanaalee akka Giddaa Ayyaanaa, aanaalee immoo aanaa Kiiramu, Jaardagaa Jaartee keessatti yeroo ammaan tana haguuggiin humnoota nageenya mootummaa jalatti saamichi gaggeeffamaa akka jirus hoogganaan Faannoo kun Addis Istaandarditti ibseeti jira. Manni murtii waliigalaa naannoo Tigraay dabtarri herreegaa bulchiinsaa yeroo naannichaa sochoosuu akka hin dandeenye murteessuudhaan uggure. Manni murtichaa dhaddacha gaafa adoolessaa 16 bara 2017 ooleen bulchiinsi yeroo naannichaa hojjettoota mootummaa fi barsiisotaaf sababa rakkoo nageenyaa naannichaa keessa ture mindaa ji'oota 17 kafaluu dhabuu isaatiin wal qabatee mallaqni kun akkaawuntii nama dhuunfaa irraa galuu hin oolu shakkii jedhuun dabtarri herreegaa isaanii akka hin sochoone murteessuu isaa televiziiniin naannichaa gabaasee jira. Manni murtichaa mallaqni akkaawuntii faayinaansii naannichaa irra jiru akka kafaltii dabalataatti hojjettoota naannichaaf akka kafalamu kan murteesse yoo ta'u mallaqni sadarkaa federaalaa fi sadarkaa naannoo maqaa bulchiinsa naannootiin qabamee jiru akka ugguramu murteessee jira. Gama biraatiin mallaqni akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa irratti argamuu fi baankota dhuunfaa irratti argamu maqaa hooggansa naannichaatiin jiru akka hin sochoones murtee dhaddachaa irratti darbee jira. Mallaqni akkaawuntiiwwan kana irratti argaman keessaa walakkaan biiliyoona biroo walitti qabaa qabeenya naannichaa fi birrii miiliyoona 17 ministeera maallaqaa federaalaa harkaa jiraachuu himuun dhaddachaa irratti eeramee jira. Manni murtichaa dhaddacha bitaa fi mirga ooleen oliyyannoo erga ilaalee booda deebii ministeera maallaqaa federaalaa kenne waan hin jirreef hangasitti akkaawuntiiwwan hooggantoota naannichaa hedduu ugguruun beellama gaafa adoolessaa 22tti dabarsee jira.
Dhaabbilee mootummaa bara baajataa 2017tti dhaabbanni Itiyoo Telekoom galii olaanaa argachuutu dhaga'ame. Bara baajataa 2017tti galii bara dabree dachaan caaluu tan himtu hooggantuun dhaabbata Itiyoo Telekoom Aadde Fireewoot Taammiruu maallaqni teelee birrii qofaan daddabarfamu qarshii tiriliyoona 4.9 olii maallaqni teelee birrii qoftiin daddabarfamu qarshii tiriliyoona 4.9 ol ga'uu himte. Itiyoo Telekoom dijitaalummaa Itiyoophiyaa dhugoomsuun guddina biyyattii mirkaneessuuf hojiilee hedduu hojjechaa jiraachuu tan dubbatte. Hojii gaggeessituu waliigala buufataalee moobaayilaa haaroonni 1,000 fi 683 banamuun tajaajila neetwoorkii si'ataa fi saffisaa taasisuun danda'amu himteeti jirti. Bara baajataa xumurame keessa magaalota 512 fayyadamtoota tajaajila dhaloota afuraffaatii fi magaalota 16 ammoo fayyadamtoota tajaajila dhaloota shanaffaa taasisuun akka danda'amus ibsiteeti jirti. Waggaa 5 keessatti lammiileen miiliyoona 5.9 tajaajila intarneetii argachuu fi yeroo ammaa maamiltoonni teelee birrii miiliyoonni 54.8 gahuu Fireewoot Taammiruu ibsiteeti jirti. Bara baajataa 2017 keessa jijjiirraan maallaqaa qarshiin tiriliyoonni 2.3 teelee birriin raawwatamuu ibsite. Maallaqni teelee birriin daddabarfamu qarshiin tiriliyoonni 4.9 gahuu ibsiteeti jirti. Kanuma wal qabatee Itiyoo Telekoom guyyaa boruu adoolessa 26 irraa kaasee kennaa galateeffannaa maamiltootaaf gumaachiteen guyyoota 3 kan turu tajaajila intarneetii GB 1 guyyaan daqiiqaa 5 fi ergaa barreeffamaa gabaabaa 8 maamiltootaaf kennaa gumaachuu ibsaniiti jiran. Akkasumallee yaamichi idil addunyaa daqiiqaa 10 guyyaa har'aa sa'aatii 6 irraa eegalee hanga adoolessa 20 bara 2017 kan turu ta'uu beeksisaniiti jiran. Dhaabbatichi bara baajataa 2017 keessa galii qarshii biiliyoona 100 fi biiliyoona 62 argachuu hordofee kennaa galataa kana kan kenne ta'us ibseeti jira. Naannoo Oromiyaa keessatti abbootiin seeraa naamusa ogummaa cabsanii fi itti gaafatamummaa itti kenname bahachuu didan 394 irratti murteen seeraa fudhatamu yaa'ii caffee Oromiyaa guyyoota 2f magaalaa Adaamaa geggeeffamaa ture irratti ibsame. Pirezidaantiin walitti qabaan abbootii seeraa Oromiyaa obbo Gaziil Abbaa Simaal akka jedhanitti hawaasni murtee haqa qabeessa akka hin argannee fi abbootii seeraa fi abukaatonni afoo dhaabbatanii dhugaa dabsaa turanii fi faayidaa dhuunfaatiif dursa kennan lakkoofsaan 394 ta'an seeratti dhiyaachuu himuun hojii sirna haqa qabeessa ta'ee diriirsuu ammas cichoominaan hojjechuu barbaada jedhan. Kana milkeessuuf akkaataa adeemsa hojii gama dijitaalaa jijjiiruuf sanada waraqaa irraa bilisa ta'ee fi tuttuqqaa hin qabne taasisuuf hojii eegalame galmeewwan yakkaa 100 ol gara dijitaalaatti jijjiiruun akka danda'ame yaa'ii caffee Oromiyaa irratti gaggeeffame irratti himanii jiru. Kanaan gamattis manneen murtii aadaa baay'achaa dhufuun murtii haqa qabeessa kennuun gamatti hawaasa tasgabbeessuu fi yakka ittisuu keessatti gahee guddaa taphachaa jiraachuu eeruun abbootiin seeraa haqa dabsan 394 ta'anii seeratti dhiyaatan kunniin kanneen hanga ammaa mana murtii ammayyaa keessatti hojjetaa jiraatan ta'uu himuun gama abbootii seeraa murtii aadaa kennan birattis rakkoo yoo jiraate isaanis kan seeratti dhiyaatan ta'uu himuun hawaasni eeruu kennuu akka danda'us himamee jira. Asmaanaan jedhanii Hegiree miidiyaa neetwoorkii irraa isiniif bilbila poostara isaanii biyya keessaati. Miidhaa yoo teessan irra ga'e miidiyaalee garaagaraa irratti ilaalaa tureen argee sagalee isiidhaaf ta'uufis fi miidhaa isirra ga'e kana hawaasa biraan isinirraa kallattiidhaan dhageenye yoo dhugaa jiru isinirraa adda baafannee uummata biraan geenna jedhee yaade. Lubbuutti akka dabarte mooraa dachii abbaa isiitutu achi jira. Dachii nama hundaa jechuudha. Ganduma kan keessa jirti. Mitiyyoo manni isii bika biraati akkuma abbaa kiyyaan laaleettee gadheettetti. Ijoollee isiitiif illee fatara gootee akkuma abbaa kiyyaan laaleettee gadheettetti. Uummanni laanuu duraanuu qophaa'anii jiranii lolumatti banan bakka mana keessaa qaban uummanni meeshaa ka'a. Ogguu lolatti banan mucaa tokko dhawan. Ogguu isa dhawan wayi ogguu isiin jette isii adduma keessa dhawan jechuudha. Mee lafti kun eessa biratti argama? Lafti moo? Ganda abdii boruu takka ganda tasaa bikka jaamtu haa. Ganda abdii boruu lafti mooruma teenyaa bar duraanii. Gibbii mana jireenyaati moo lafa hawaasa bal'aati? Lafa hawaasa bal'aati. Lafa isaan guyyuu amatu akkasuma godhannu sossobaniitu mootummaanis dhiisaa akkana jedhee kun daangaan kun daangaa Dirree Dhawaati. Daangaa Somaaleeti irraa deemaa nuti immoo haa Dirree Dhawaatti beenaame akkasumatti irra jiraachuu jirraami. Dirree Dhawaa keessa jirra jenneeti nuti akkasitti bee. Lafti tun lafa Somaaleeti daangaa Dirree Dhawaati daangaa Somaaleetiiti. Kaisaabaa raanta lololaa ni bannaa duuba darsa keenyaaf waan keenya hunda dhiisnee eessa deemnaa jennaan yoo tara diddan kana ni diddan ijaaniituma qawwee bakka akkuma taphatabaa ka.
akkasumatti ijoollee birootiif nama hedduu dhawanii isumaat deemalee uummanni kaan hin duune yookaan tokko ni dhawanii ganda hundi ogguu hareen booda miila kana keessa tokko dhawaniiti. Lama eega uummata hareenii mucaan lafa kufee jiraan hogguutti deebi'an ammaas miila lamadaa kana lafatti itti deebisan. Akkasumas agarru. Mucaan fira keessa immoo akkasumaan ijoollee ganda abdii boruu keessa jiraattu. Ijoolluma ollaati warra ollaa keenya. Isiin battaluma sanitti duute moo hospitaala seentee yaalii fudhattee jira? Seentee achi hospitaala eega geessine booda kaasittuu kuttee jirti michoon ogguma dhawamte sanuu qawwee guddoo deemiga. Ogguma sanuu kuttee dhiinisiitis hedduu yaa'e qawween waan hedduu dhawanii jecha namni isii kaasee dhufee kaasuudhaaf yoo dheeteehu obboleettiitti taasilaayisii harkistu sanuuqa rabbumaa baata qawwee obboleettiitti jettee ogguusiin kan godhattu isii gubbaan kutteeti gidaara dhooti. Obboleettiitti jettee ogguusiin kaashisiif irraa fuutee masarasiitti marte. Amma qawween isii biraan gidaara dhooti bakka isumaa sanaa dhoote seenee bakka isumattuu qawweedhaan sanuma isii fuute sanattuu. Isiin gaa obboleettiidha wayii biraa deemuu dandeessiqa itti maramtee itti diddee harkifti isuma sana jalaa'u ni dhawani isuma sana jalaa'u sanuma qabdu sana jalaa'u jechuudha. Akka haqa rabbiitti. Akkasiin akkuma hospitaala seentee lubbuun isii darbee jechuudha. Guutan booda Kadiiroon ni dhufee eega ture booda Kadiiroollee bulchiinsi keenya. Kantiibaan magaalaa Dirreedawaa jechuudha. Dhufee bakka biraa geessaa qadaadee geessaa nuun jaanii qadaadee geessinee waan wayii ilaalla jaanii maranii maal jaanii ogguu dhuftees michoon ga'an akka ilaalu jirutti kaaggusan qabeetiin deemu jira waan jirtu. Akkana kaasaa maarree kaasaa numa jaanii numa kakkaasnee ogguusan booda Kadiiroon koomaa keessa seentee mana operaasyoon ogguu seente. Bakka hanga Addis Ababaatti sanaa jira homaa rakkoon hin jiru ammaan sana immoo hanga ilaalchi siniin jaanitti deemaa kana dilcorraa deemaa nuun jee Kadiiroon. Jennee ogguu isiidhaa suuranii kara dilcorraa deeman jennee warri gandaa hundinuu kaanee namuu baajaajiin namuu miilaan kaan kara dilcorraa qote isii fuudhaniituma ogguu uummanni adda battaname isii fuudhaniituma mana galcha. Ogguu nuti dilcorraa dheenee maal dheenee dhabnu. Maali barre mana galtee miciyyoon duute ogguu achi adda bataanu ogguu sangaa ganaa galanii namuu ganaa galee ogguu iyyoo booda ammaas deebi'ee bulchiinsummaan kun dhufee Kadiirummaan faan qawwee mataa achii keessa seentee hin bayini jira sanni barbaadna. Haa deebisu jaanii ammaas miciyyoo fuudhanii reebkasii ammaas deebi'anii hospitaala deebisanii ogguusaa 10 fi 12 kana nu galchanii ammaas deebi'anii halkan sa'a 4 ammaas reebkasii fidan deebi'anii galchaniiti qawwee san keessaa baasnaa. Jaanii deebisanii ammaas deebi'anii jechuudha. Lama dammaas mataasii sana akkasii keessaa bananii qawwee keessaa fuudhuu qabne jaanii ga'a 4 fidan. Akkasuma bakka kana hunda godhee innillee hanga danda'utti xiqqishoo neeggadaa na obsaa guyyaa 3 booda akkanaa guyyaa 3 booda walitti deebinaa numa jee achi boodaas ni hafee ogguu nuti xiqqishoo ijiine. Dhufee amma dheengadda guyyaa 14 nu baallame silaa. Guyyaa 14tti gisee nu baallamees guyyaa 14 sanis waan dhufu. Inni sii jiru. Taajaanis kaatee onnenis kee dhiinisitis kaaba akka dhiinisitu barganaan gogoineetti jira bara. Mee hanga duute guyyaa meeqaffaasii jirra? Amma guyyaa 20 moo akkanaan isaa guyyaa 20 takka moo akkana. Ergasii booda qaamota isii ajjeesan suniin poolisoota humna bittinneessaa naannoo Somaaleetti jedhani garuu moo ka bulchiinsaati isinii dhugaa jiru naannoo? Ka Somaaleeti. Rakkoo baqattoota Oromoo addunyaarra jiran iyyaafate. Furmaata barbaaduuf kan dhalate rakkoo ilmaan Oromoo addunyaatti lallabuuf bara 2015 biyya Masiritti afaan Arabaatiin dhawwaaquu eegale. Sagalee akka rasaasaatiin warra dhugaa Oromoo jibburaasaa rakkoo ilmaan Oromoo addunyaatti tasaasaa bara 2016 keessa muummee ministeera biyya Masiriin Dr. Isaam Al-Sharaaf Arkaa walgahii gaazexeessota gamtaa Afrikaa irratti Naayil Awwaardii kan fudhate badhaasa. Heeraa fi seera miidiyaa addunyaa kan guuttate. Ulaagaa miidiyaa guuttatee bara 2016 African Journalists Organization jalatti galmaa'uun Hegere News Network oduu fi odeeffannoo qulqulluu gurra hordoftoota isaatiin gahaa waggoota lakkoofsise. Barsiisaa, buhaarsaa, odeeffannoo wayitaawaaf qulqulluun kan babal'oomsu. Namoota dandeettiif ogummaa miidiyaa qaban hojjechiisaa, barsiisaa, buhaarsaa, odeeffannoo wayitaawaaf qulqulluun kan babal'oomsu. Namoota dandeettii fi ogummaa miidiyaa qaban hojjechiisaa kan muuxachiisu Egeree News Network. Maarree kana qofa dhaabbattoota daldala adda addaatii fi oomishaawwan keessan gabaaf beeksisuun tajaajilamtoota walli barsiisu. HNN hanqina gama miidiyaa walabaatiin jiru furuuf kan carraaqu. Miidiyaa keessan miidiyaa keenya deeggaruuf karaa toora YouTube Hegeree News Network seentanii subscribe, like, share goonaan
yeroo mara karri odeeffannoo walabaa argachuu keessanii banaadha. HNN